Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Guyyaa dilbata, guyyaa jimaata, guyyaa sagantaa sanbira asarsii qopheessu guyyaa Miftaahuddinii fi Ismaa'iliin walitti deebinee jirra. Guyyaa har'aa kana ammootu mata dureen qabadhee dhufe mata duree waa'ee jiruu jedhu. Jiruun tuni waan akkamii hiikamaan jiruu tunuu maal inni waan jedhudha. Mata duree kanarratti ammootu waan hedduu ilaaluu dandeenya jechaadha. Kanarratti ammootu innis Miftaahuddiniis mata duree isaa nu ibsee walitti deebina. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Egaa guyyaa har'aa kana ani mata duree milkaa'inni siif maali yookiin ammoo tun abdiin muratiin ka jedhu jechaadha qabadhee isin dhiyaate. Guyyaa har'aa kana mata duree kana waliin turra jalqaba irratti gara Ismaa'il isin deebisee walitti deebina. Baay'ee bismillahir rahmanir rahim walitti deebinee jirra. Jalqaba waa'ee jiruu isin jedhee jira. Jalqaba yeroo isin ibsu jiruun tun maa inni hiikaan jiruu tanaa maal inni amma jiruu ka jennu amma nuti akka keenyatti jiruun bakka dhalatanii nyaatanii bakka guddatanii jiruu tana keessa bakka qabeenya akka fedhanitti fataa hidhanii jiraatanii du'u bakka akkasuma jiruun tanu beenu. Garuu jiruun tanaa miti. Amma fakkeenyaaf namni tokko wayita dhalate umrii 5 wayita ga'e umrii 5 sanirraa waa barataa jechaadha. Waa'ee jiruu aadaa jiruudhaa jiruun duniyaa tun akkanaa jedhee karoora haadha abbaan barsiisan san barata. Amma namni tokko dhalate yoo jedhamu yeroo gara haadhaatii boosanii miti. Yeroo guddatee eega milkaa'illee miti namni tokko dhalateedha. Eega milkaa'ee waan barbaadee hojjetee miti. Eega biyya sanaa bu'aa buuseedha namni tokko dhalatee akka jennu. Jiruu tana keessatti gufuu hedduutu jira. Gufuu wantoota hedduutu si mudachuu danda'a. Namni kamiyyuu addunyaa kanarra jiruu tana keessatti ka osoo hin gufatin rakkoo tokko osoo hin qunnamin bakka ga'e tokkochuu hin jiru. Baafedha. Amma fakkeenyaaf namoonni hedduun ni jira. Ka'anii bakka abbaa qabeenyaa ta'anii bakka jiruu kee keessatti rakkoota kaa wal argee beeku, rakkoota kana qunnamtee beeku, daa'imummaarraayyuu akkanuma jiraadhee possible suni waan hin danda'amne. Daa'imummaarraa maatiin isaa rakkataa ta'uu danda'a. Haala isaan ittiin guddisan hin beeku. Haala maatiin isaanii mucaa san guddisan. Inni garuu guddatee waa'ee jiruu tana argee bakka wanni gufuun tokkoyyuu na dura hin jiru, gufuun tokkoyyuu jiruu tiyya keessatti mudannee jechuu danda'a. Kun garuu dogongora. Jiruu keessatti wanni gufuun jedhame tokkichi isaatu hin jiru. Ammoo ilaalee jenna namoonni biyya keessaa biyya alaatti godaanan karaa jalaatiin ta'ee karaa gubbaatiin ta'ee keessattuu karaa jalaa waa'ee jiruu tana osoo hubatiin deema jechuun warri karaa jalaa kun osoo yaadin jechuun namni tokko yeroo karaa jalaatiin deemuu barbaade yaadu maalitti deemaa jira maaltu na eeggataa gara fuuldura biyyatti maaltu na eeggataa kana booda maatii godhachuu deemaa miti maatii kana gabolchoo eenyu hoo warri isaa fakkeenyaaf warri isaa isa abdachuu danda'a isa qofa maatii isaa keessaa mucaa sanbichaa abdachuu danda'a warri mucaa sanbichaa hoo abdatu inni jiruu tanatti waa'ee jiruu bakka waan fedhe dalagu malee waa'ee jiruun garamitti deemaa jirti ana maaltu na eeggataa jedhee osoo yaadiin kutachaa warra kun ammoo to'an hin danda'amu. Jiruu amma fakkeenyaaf akka faranjiin ibsitutti jiruun be have to digit biin birsiidha bakka dhalatudha. Diin ammootu diisiidha du'u jecha bakka sii tana keessatti waa hojjetta. Sii tana keessatti waan hundaa hojjetta. Siin tun waa baay'ee qabdi. Keessatti jiraachuu ammallee keessatti bu'aa namaa buusuu bu'aa ofiillee buufachuu biyya tanaallee bu'aa buusuu waan hundaa keessatti hojjetan jecha. Diisiin ammoo duuta bakka ka duute ammootu amma fakkeenyaaf namni tokko dhalate guddate nyaata du'e bakka akkasuma jiruu sana keessatti ammootu
nyaatee bakka waan maraa waan fedhe dalagee osoo biyya tanaaf bu'aa buusinoo baduu namni kun dhalate hin jedhamu jecha dhalate jechuun hin dandeenye. Kanaafuu namni tokko dhalate kan jedhamu jiruu tana keessatti yoo biyyaa bu'aa buuse malee yoo biyyaa bu'aa buuse malee eega gara haadhaatti baheetii jechuu barbaadeeti walitti deebina Miftaahuddiin hin booda. Hayyee anillee mata duree abdii hin muratin jedhu qabadhee isin jedhee yaadde jalqaba irratti namni maalirraa ka'ee abdii murachuu danda'a? Namni maalirraa ka'ee abdii horachuu danda'a ka jedhu irratti namni jalqaba irratti ilaalcha namaatu murteessa. Namni ilaalcha gaarii qabu akkuma beekamu bakka guddaa nama gahuu danda'u. Ilaalchi immoo tun bakka kam irratti iyyuu barbaachisaadha. Fakkeenyaaf nama barataa haa ta'u, daldalaa haa ta'u, qotee bulaa haa ta'u, nama hojii gurguddaa qabullee yoo ta'e jechaadha. Ilaalchi barbaachisaadha. Kana jechuun ammoo tun barataadhaaf akka inni qabxii gaarii fidee bakka guddaa qabu kan isa godhu ilaalcha jechaadha. Akkasuma daldalaa qotee bulaallee akka inni birrii gaarii argamsiisu yookiin akka inni sanyii gaarii argamsiisu kan isa godhu nama ilaalcha gaarii qabaachuudha jechuudha. Gaafa tokko namicha wayiitu Ameerikaa keessatti ture. Ameerikaa keessa warshaa sibiila oomishu qaba. Warshaa kana keessa abbaa birrii biliyeeneraatu isa jalatti qaxaramee hojjeta ture. Booda namicha kana intarviidhaaf affeeranii maal jedhanii gaafatanii ati namoonni birrii hagana qabu qaban akkamitti si jalatti qaxaramanii warshaa kana keessa hojjechuu danda'anii jedhee gaafatan intarvii irratti jecha. Booda namichi kun maal jedhee deebiseefi nama of jalatti qabattee nama horachuun akka waa warqii lafa qotanii biyyee keessaa baasuutti ulfaataadha. Warqii qotanii biyyee keessaa baasuudhaaf osoo hin barbaadin lafa qotan jecha. Lafa qottee eegatoonii meeqa qottee booda biyyee keessaa hartee warqii wayii argachuu dandeetta jecha. Yookiin dhabuyyuu dandeetta. So kanaaf nama ofitti qabmachuun haala kanaan ulfaataadha jechuu barbaadeeti. Kana jechuun ammoo tun ilaalcha gaarii yoo qabatte ammoo tun karaa salphaa ta'e namni ilaalcha gaarii wanti qabaatteef karaa salphaa ta'e namallee hammattee jiruu ta'e gara fuulduraatti deemuu dandeettaa jechuudha. Akkuma kana namicha tokko namni ilaalcha gaarii hin qabnellee wantoota baay'ee balleessuu danda'a jechuudha. Namni wantuma tokkocha karaa baay'eedhaan illee namni ilaaluu danda'a jechuudha. Namni wanta tokkocha karaa baay'eedhaan ilaaluu danda'a. Namni garaagaraa jechuudha. Fakkeenyaaf namicha wayiitu ture. Adamoodhaan jiraata. Adamoodhaan yeroo jiraatu kanatti saree bishaan daakuu daakii danda'u wayii qaba. Booda namichi kun saree kana dandeettii saree kanaa hiriyoota isaatti mul'isuu barbaade boodarra ka'ee hiriyoota isaatti himee yeroo qabee biraa bahee jecha. Booda guyyaa barumtaa namichi kun adamoodhaan jiraatu waan ta'eef akkuma beekamu xiyya qabatee dhufee daakiyyee bishaan irratti ajjeesee saree kana ajajee akka inni dhaqee bishaan irraa daakiyyee kana fuudhee deebi'u. Booda sareen kun bishaan kana daakee wayita daakiyyee kana fidee deebi'u hiriyoota isaa hin gaafate jecha. Inni kan inni ajaa'ibsiifatee jedhe dandeettii saree kanaati. Dandeettii sareen bishaan daakuu kana ajaa'ibsiifatee hiriyoota isaas mul'isuu barbaada. Garuu ammoo tun hiriyyaa isaa kanaan maal hubatte yeroo jedhee gaafatutti ammoo tun hiriyyaan isaa kun akka sareen kun dandeettii bishaan daakuu seeraan hin qabne itti ibsee jecha. Garuu inni wanumaan angolayyuu inni hiriyyaa isaatiif ibsuu barbaade. Dandeettii saricha kanaa ibsuufii barbaade. Garuu ammoo tun dandeettiin saree kanaa namicha hiriyyaa isaa kanaaf hin galle jechuudha. Kanaaf namni wanta garaagaraa wanti tokkocha karaa garaagaraatiin hubachuu danda'a waan ta'eef wanti akkanallee abdii isin kutachiisuu hin qabu jecha. Akkuma kana ilaalcha namni akkuma kamammaa wal fakkaatu kana jechuun yeroo wahiillee namicha wahii dooktora ture akka inni namoota summiidhaan namoota suusiidhaan qabaman gorsuuf jechaadha affeerame. Booda namichi kun nama beekamaadha hayyuudha kubbaayyaa lama qopheeffatee dhufe yeroo isteejii irra bahee jedhutti kubbaayyaa tokkotti
alkoolii naqee kubbaayee tokkotti immoo tun bishaan qulqulluu naqee raammoo hammaa wal fakkaattu sanyiin isii tokko taate bishaan tokko takka bishaan keessa buusee takka immoo alkoolii kana keessa buusee jira. Booda alkoolii kana keessa yeroo buusutti tan alkoolii keessa inni buusu sun qaamni isii cicciramee duute. Garuu ammoo bishaan keessa buute sun bishaan daakuu eegalte. Booda namicha kanaan warroota gorsuuf wayaamame kana keessaa nama wahii bishaan kanarraa maal hubattanii jedhee gaafate. Booda inni wanni inni ibsuufii barbaade alkooliin garaa namaa akkanatti cicciruu danda'a, miidhaa gurguddaa namarraan geessuu danda'a. Garuu bishaan qulqulluun miidhaa akkanaatiif nama saaxilu jedhee ibsuufii barbaade. Garuu ammoo tun wanti namichi kun hubate faallaa waan kanaati jechuudha. Maal jedheen bishaan akka bu'aa takkayyuu hin qabne ibsee fi garuu ammoo tun alkooliin raammoo garaa keessaa akka nama cicciruu danda'u ibsee jira. Alkoolii yoo kadhuu hin taate alkooliin raammoo nu keessa jiru ciree gara badhiitti baasaa jedhee ibsee fi kanaaf namni yaada garaagaraa qaba. Yaanni namaa waliin fakkaatu, yaanni namni tokko qabu namni tokko hin qabu. Wanti akkanaarra abdii nama kutachiisuu hin qabu jecha namni barate illee barachuu baate illee galma gahuu ni danda'a. Akkamitti jennaan ati carraa ta'ee yeroo ijoollummaa keetii hin baranne ta'a. Yeroo carraa ta'ee yoo ijoollummaa keetii yoo hin baratin ani hin baranne galma gahuu hin danda'u jettee wanni ati abdii kutuuf tokko illee hin jiru jecha. Namni barate illee barachuu baate illee galma gahuu ni danda'a. Namni qaroo dhabeessa ta'e, namni okkolaa ta'e, namni qaama miidhamaan kamiyyuu galma gahuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf namicha wahiitu wanti galmate hanqisu ilaalcha keetii fi ilaalcha kee qofa. Namicha wahiitu ture karaa keessa taa'ee nyaata gurgurata ture. Nyaata gurguratu booda namichi kun yeroo dheeraadhaaf nyaata karaa maddii taa'ee osoo gurguraa jiru namichi kun ijaan hin argu gurraanillee hin dhagahu. Garuu reediyoo caqasuu barbaada, wantoota garaagaraa dubbisuu barbaada. Garuu hanqina kanaaf wantoota kanneen hojjechuu hin dandeenye. Namichi kun karama cinaa taa'ee osuma nyaata kana gurguree jiraatu diinagdee isaa guddifatee bakka qabeenya horachuu eegale. Booda jidduma kana keessa ilmi isaa tokko kolleejjii irraa eebbifamee galee abbaa waliin taa'ee dalaguu eegale. Booda abbaan kun ilmi isaa kun abbaa kanaan wanni jedhee abba rakkoo diinagdee cimaatu nutti as deemaa jira. Rakkoo kanaaf ammoo tun dursinee furmaata kaa'uu danda'uu qabna jedhee abbaa isaa kana gorse. Abbaan isaa yaada kana eega fudhatee booda nyaata silaa ganama ajaju san hir'isee ajajuu eegale. Foon silaa ganama ajajee hojjetu kana hir'isee ajajuu eegale. Boodarra nyaata kana eega hir'isuu adadiin hir'isuu eegaluun maamiloonni isaallee hir'achuu eegalan. Booda guutumaan guututti iyyuu hin dhaabee jira. Eegas abbaan maal jedhee ilma isaa kana galateeffata. Abbaan wanni inni isa amaniif mootummaa inni ilmi isaa kun dandeettii barumsaa qaba. Kolleejjii irraa eebbifamee gale. Inni isa tokko ija qabaa, gurra qabaa, reediyoo garaagaraa caqafata, gaazexaa garaagaraa dubbisee abbaan akkasitti isa beeka. Kanaaf isa amanee jecha abbaan gurraan hin dhagahu, ijaan hin argu. Kanaaf abbaan isa amanee gadhiisee booda guutumaan guututti iyyuu dalagaa kanan dhaabee jechuudha dhumarratti. Abbaan eegasii maal jedhee isa galateeffata. Osoo ati dursitee wanta kana na himuu baatte akka kufaatiin diinagdee nurra gahu osoo nutti himuu baatte kufaatii kana caalutti nurra gahaa ture jedhee abbaan isa galateeffata. Garuu ammoo tun kan kufaatii kanaan ibsa saaxile ilma isaa kana ta'a. Ilma isaa kanaa jecha akkamitti isa saaxile jennaan abbaan duraaniyyuu beeka. Ifaajee akkasumatti hojjetee bakka guddaa gahaa jira. Abbaan wanni isa amaneef ilmi isaa kun baratee galee TV garaagaraa daawwatee rakkoo biyyi keessa jirtu guutumaan guututti quba qaba waan jedhee ilaalcha isaa keessatti fudhateef jecha. Kanaaf ilaalchi nama maraallee fudhachuun hin barbaachisu jecha. Jalqaba osoo ilaalcha hin fudhatin wanta ilaalcha san fudhattuuf beekuun jalqaba irratti barbaachisaadha jechuudha. Asumarratti isinirraa gabaabsaa
yoo wani walitti deebinu jiraate umarratti walitti deebina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Baay'ee taa'uudii waan baay'ee isin jedheera. Anis gabaabsee daqiiqaa lamaan hin geenye keessatti fixa. Akkuma jalqaba isin jedhe waa'ee jiruu dubbataa ture jechaadha. Waa'ee jiruu keessatti jiruu namni yeroo dhalaterraa jecha chaalenjii baay'ee keessa ture. Chaalenjii hedduu keessa ture jecha namni yeroo dhalate. Yeroo dhalaturraa jalqabee haga duutitti rakkoo san namni guyyaatti rakkoo takka mudanne hin jirtu. Rakkoo guyyaarraas mudataa deema. Amma fakkeenyaaf namni siree yookiin siree gara janaazaa nama ittiin deeman gurguru du'a nama tokkoo duuni nama tokkoo namni tokkoo du'e inni siree san gurgurata. Namni 10 ol bira du'e siree 10 gurgurata jechaadha. Maaliifi faayidaa isaatii fi bu'aa isaatii jiruu isaa keessatti maallaqa santu isa fayyada. Ammas ka abjadii gurguratullee akkasuma du'a namaa doktorillee dhukkuba namaa namni tokko haa dhukkubu oo dhukkubeetiin hin jedhe inni nama sayyaalee namni sun akka fayyuun barbaadu maaliifi guyya guyyaa maallaqa sanitti nyaataa deema. Namoonni hedduun jiruu nama biraa jiraatan jiruu ofii dhiisanii kan nama biraa jiraatan jiruu kan nama biraa jiraatan irratti ammoo rakkoon isaanii ofitti amanummaa dhabuudha. Yoo ofitti hin amanin waan tokko yoo godhuu hin danda'an. Namoonni akkasii sun ammoo galma gahuu irratti rakkisaadha. Galma gahuu hin danda'an yoomiyyuu eega galma gahanillee achi booda biyya tanaaf bu'aa buusuu hin danda'an. Akkaataa biyya tanaaf bu'aa itti buusu hin beekan jechuudha. Namoonni hedduun ni jira namoota jalatti ka jiraatan akka gabraatitti garuu nama sanii ol yaaduu danda'an nama jalatti dalagan isaan moor san caala yaaduu danda'an jechuudha. Yeroo jarri amma fakkeenyaaf gabrii sun hin ergamaa waan hunda nama abbaa jalatti dalagu sanii dalagaa waan hedduu dalagaa sun ammootu isaa bu'aadha. Keessatti barumsa baay'ee barata jechuudha. Barumsa barate sanitti ammoo gaafa gabrummaa jalaa bahee jedhe waan keessatti gabroomee dabre kana rakkoo takka osoo mudatiin bakka wahii gahuu danda'a. Sa'aatiin waan deemeef asumarratti isinirraa gabaabsaa waan adda isinii qabadhee dhufe kana fakkaata. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.